nagaha dargada kunona gargarra handu fena simada isin nasimada bena dagefada gurra qalbitini nubada aftedini rahmatagetini sonirga birata cintar kamfanne karabbin kenya islamumanu kenne alhamdulillah jechu akane ramfanne karade ni hake kanuti kabanne hoso manu banne akajara sananu tisilabanne sila khiramite dunya tu salpanne arjo ma khalika رحمة زاكي سارب منو كنه يا خسارة كينيا يوتين فيدمني تولن رحمة زاتيني نبدا افتديني رحمة كيتيني لا إله إلا الله يا جتش قرر جتش جالو يتيمتار كان هي كمين دمني همك ويارا يا نمتي جربين كيسي تلجي جرا لا إله إلا الله بداسه هندرة ربي سفلتي الدنيا كنرة لا إله إلا الله قل في بنو كرة أنا ما كان أرقد بوتي تكرارة الدنيا خيرة سيتولت جراني نبدا افتديني رحمتك تيني نمني لا إله إلا الله فهمه ولان دنيا آخرة إزرع بنمه داندي دبان كمني أنا مردمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم فيا جرتو سنجد جرامي مشيكا سنتا شيكا عجائبا كان سنتا إيمه أكمل فيما بقى ربي أرارم سيقول آمين 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 سنة اللي أرارم والله ربي سنة أرارمو نهون دا يربي نو أرارمو أما نجر الشيخ أجائبا كانت برنا نشيدا ويسني باسون كي وان نقول إن شاء الله بلي يودي كاتب بلي كل وقت تفا أجازي نشيدا قبيسون كي نقول يا رب الراتات سير بوان جدا مو في رب اللي سنة وقرأ تويبا دي بني ربي نو أرارمو أكاسم بقى نجان دفتني سلالي في كان اللي دفون بربادو وما تكونت تلاقامي تبتو بربادة شو ولما قالت وانت أنجت بربادو بليان كينا كأرسيتي في كجمة وانا سرت ياميف يرو أورمون guyyaa kaleessa yeroo Oromoon walloo akkasitti diinaan rasaasa diinaatiin dhumattu isin ilaalchi keessanii fi yaanni keessan arraba qaama dubartii gabbaasuu kanarra ooltanii jechuu kun ammootiyyuu hagam haga oromummaa keessan ibsullee hagam haga sabboonummaa kenna agarsiisullee of madaalchiftanii jirtanii isin madaalanii jiranii jechuudha Oromoo Arsiitiif Oromoo Jimmaa am keessattuu Oromoo Arsii tana na ajaa'iba jechuudha na aarsallee na ajaa'iballee Arsii tanallee waatu haqina godha jechuuf irraa osoo danda'ame bakka itti dhiqadhu argeeti dhiqachuu barbaadaa jechuudha maaliif yoo nuti baalee akka baaleetitti deemnaa yoo jennu nuti duultan nuti kaatan nu loltanii jechuudha baalee wanni jedhamaa hin jiru lafa malee jettanii jechuudha Arsii of hin jedhanu jetta ishii jenneemee arraba hin barbaannu waca hin barbaannu Oromoon kutaa biraan nu madaalinii jenneeti arsooma fudhanne haya arsooma durallee dinne namni hundinuu gosa qaba gosa keessa ammotiyyuu lafa itti dhalate qaba lafa itti dhalateen of yaamaa jechuudha Arsii wayita jedhan marumatti choo jedha harree wayita jedhan maruma gurra Arsii wayita jedhan ati baale ati diidaa ati walisi qaban amma kaleessa yeroo ijoollee walloo aaranii gabbahanii jawaariin komatan walloo gabbahanii miidiyaa OMN komatan arraba keessan akkana godhaatti gayyaatanii jechuudha
maaliif OMN ka Arsiiti Jawaar ka Arsiiti maal isin irraa qaba Jawaar ani Arsiif dhaladhe Arsiif du'aa jira de Jawaar Oromoof dubbataa jira miidiyaa yoo taate Arsiin homaa irraan qabdu ka Oromoo hundaati mallaa inni ka itti bahe ka Oromoo hundaati maaliif yoo Jawaarin tuqan isin Oromoo kaan irraa kaanitti yaabbattan ijoolleen Arsii yoo Jawaarin tuqan maaliif kaan irraan baatanii kaanitti kortan kuni kabajaamoo xiqqeenna wanni namni Jawaarin komatuuf hayyuu Oromootii galee Oromooti jechaaf Jawaarin komata yeroo Oromoon kutaa biraa isa komatutti isin maaltu isin yaabbachiisee jedha baran jimmaa silaa nikaaya wal fuutan ijoollee jimmaatiin nikaaya walitti hidhattan alhamdulillah garuu yeroo keessaa bahee anilleen akkasuma ture arrabsaatuma ture yeroo saniif yeroo amma keessaa bahee ofii kiyyaa viidiyoo duraan waraabifaa dhageeffadhu baay'ee ofitti aaraachuu baay'ee ofi qaanfadhaachuu ammallee wayita liivii namni wayita wal arrabsu dhaga'u ofitti saalfadhaachuu si anillee kanuma garuu ijoolleen Arsii keessattuu dubartiin koomentii Jawaar ka Arsiitii miti OMN ka Arsiitii miti homaa irraan qabdu sarummaa diqqeenna kee of agarsiisaa jirta jechuudha diqqeenna kee of agarsiisaa jirta jechuudha likkii kee of agarsiisaa jirta jechuudha haga ati tuffatamaa namaa taate of agarsiisaa jirta jechuudha ijoolleen Arsii dubartiin Arsii keessattuu baalagee taatanii jirtan baalageenna macarashaa wanni Arsii jedhuuf ammootiyyu kiyyummattu kiyyaaf social media kana gubbarraa namni afaan banu ijoollee Arsiiti haga uutti ijoollee Jimmaati jirtu Oromoo ijoolleen biraa yeroo Oromoon tokko rakkatee rakkoo san miidiyaan Oromoo maaliif rakkoo kenna kana nuun gabaafne jedhee Oromoon miidiyaa kana komatu isinii jechuu namni jalqaba irratti nama yaabbatu yoo namni Jawaarin komatu isinii jechuu namni jalqabatti nama yaabbatu naa dubbadhaa isinin jedhe Jawaar narraa mormadhaa isinin jedhe Jawaar sarinna keessan kabaja dhabiinsa keessan agarsiisaa jirtanii jechuu Arsiin duraan kabaja qabdi jedhan Arsii kanatti hin beekan Arsiin kabaja namaaf qabdii jechaa beekan malee Arsii nama yaabbattu hin dhageenye jechuu osoo amma kaleessa ijoollee walloo arrabsitan ijoollee walloo kadha deebii isin deebiftaa ta'etti akkuma hamma Jimmaa wal godhaa jechuudha gaafa walloon tuuxan ammoo salphattan haga najisa sareetitti isin lakkaa'u hin jiru jechuudha dhugama jirtu walitti Arsiin baalagee taate jirti baalagee macarashaa dubartiin isii baalagee dhiirri isii baalagee warri koomentii jalatti nama arrabsu baalagee dhiirri ol bahee liivii gubbaa bahee nama arrabsu baalagee an duraan maa tuqaniif lolaa jechuudha maa Arsii tana maa tuqanii jedheetiin lolaa ture jechuudha garuu ammootiyyuu wayita taa'eet ilaalu baalagee naga nu gahe hin jiru jechuudha sareen nu gahe hin jiru jechuudha diqqaan nu gahe hin jiru jechuudha jaalattuu jibbitu fudhadhu laalama sanyii Jawaar waan jettu laa maqaan isiin baafattu sanyii Jawaar arrabni isiin barreessitu garuu Jawaarin illee maqaa Jawaar illee madaalu sanyummaa Jawaar illee madaalu jechuudha ofii garuu sabboontuun isii gaheen jiru maqaa kabajaan isii gaheen jiru qabsooytuun isii gaheen jiru sabboontuun isii geetten jirtu jechuudha koomentii jala deemtee akkanumatti kutaa namaa yaabbatti jechuudha isii ilaalanii bor ammootiyyuu Oromoon kutaa biraa Arsii arrabsaa jechuudha walii qabee gaa kanallee yoo dhugaa itti himan hin maraatti bar yoo dhugaa itti himan hin maraatti jechuudha dhugaa jirtu sitti hima Aashaa ta Arsii baalageedha Aashaa ta Arsiin baalageedha jechuudha anarraa kaasi baalagee saree maqaa kee sheeyitichi ol bahee siyaamu kutaa biraa akkamitti nu madaalaa jiraa jedhi of laali of herreegi wanni nuti irra jirru kuni gaariidha jedhiiti of herreegi namni nama arrabseetii miti kama daalamu nama arrabseetii miti gootummaan
nama si arrabsee yoo jalaa calliste sodaan jedhama. Nama si arrabsee waan fedhe si godhe yoo jalaa calliste sodaa miti. Yoo inni dhufee harkaan si qabate yoo ka jalaa dheessu taate sodummaan sani gadhummaan sanii jechuudha. Dhageette arrabaan asii arraba deebisuu dhiirummaallee miti gootummaallee miti hayyummaallee miti sabboonummaallee miti wallaalummaa jechuudha. 2017 Wallaggaa wal arrabsaa turre. Wallagga deebii nuu deebifte hin jirtu. 2018 dhaabate Abiyyi dhufe Jimmaa walitti tarree jechuudha. Maaliif ofii kennamaa of madaallinu? Maaliif yeroo hunda maaliif nama kaanii waliin buuna kutaa kaanii maa waliin buuna? Sababa maaliiti? Maa akka Oromoo kutaa biraa hin taane? Maa akka Harargeetitti hin jiraanne? Harargee kutaa wal arrabsitu agartanii Harargee kutaa agarte? Harargee gabbaatee kutaa nama arrabsitu agartee beeraa dhiiraa yaatee arrabsiti? Nama takka nama lama suni nama dhuunfaati. Ijoolleen Harargee jala deemtee nama san hin deeggartu jechuudha. Namni isa deeggaru hin jiru. Amma fakkeenyaaf hangaasaa yoo ka Jawaariin arrabsu taate ijoollee Harargee ta isa jala deemtee hangaasaa deeggartu jirti. Of madaali diqqeenna ati qabdu jechuudha. Yaa dubartii Arsii yaa dhiira Arsii. Madaalii jechuudha. Hadhaan tan osoo ani gabbaheetiniin ka ijoollee walloo arrabsu taateti warri na deeggartan shamarran as jala teeteettan tanaa jechuudha. Yoo ani Arsii bakka bu'eetiniin ka walloon arrabsu taate isintu goota kenna leenca kenna itti muddii maalii godhi jinnii ta'i warri naman jedhu isinii jechuudha. Nama arrabsuu fi nama deeggaruulleen garaagarummaan qabu. Namni namatti irraa du'eetiniin bobahee wanta wallaalee maraate nama komataa jechuudha. Malee dhimma biraatiifi miti. Waa haa godhuufi miti. Wanni kalee ijoollee walloo miidiyaa OMN komatteef, wanni kalee ijoollee walloo Jawaariin komatteef aarteetii jechuu namatti irraa du'ee jechuudha. Nama irraa du'e san miidiyaan kun maanuu gabaasuu dhabee jechuudha. Corona miidiyaan OMN eega koronaan dhufe rakkoo uummata Oromoo quba qaba. Rakkoon inni quba qaba shawaa fi naannawa shawaa kana waan biraa quban qabu waan Oromoon Harargee quban qabu Arsii quban qabu Baaleen quban qabu Walloon quban qabu haga addaatitti gabaasee OMN Wallo irraa kalee nama 5 du'e nama 5 madaa nama 6 madaa gabaasee haga ammaatitti garuu dhibee koronaa gabaasaa jira jechuudha. Kan miidiyaan ijaa fi gurra ummataa rakkoo ummatatti ibsaa jedhaniitiin hin eegan. Ka waan didiqqoo akkanaa waan biyya keessa jirtu gabaasu miidiyaan kijibaatu guutee jira. Ka Amaaraa qabate, ka mootummaa qabate, ka Oromoo qabate waan dhibee addunyaa tana gabaasu guutee jira jechuudha. Garuu ammoo rakkoo Oromoo ka gabaasaa ture OMN maaliif miidiyaa kaawwanii walqixxaaye OMN maaliif miidiyaa kijibdoota ka mootummaatti isaa taatu ka boqqollootti isaa taatu maaliif walqixxaayee dhibee makanaa gabaasaa oola? Rakkoo Oromoo hadha irraa dhaabattee addunyaan wal eeggattu Israa'eliif Ameerikaa wal dhiifte. Hadhaan tan Itoophiyaa keessatti ammallee diinni Oromoo hin dhiifne jechuudha. Dhibeen nutti dhufe jedhee Oromoo irraa diinni harka deeffatan jiru fixaa jira ammallee. Dagachiiseetti dhufa. Dagachiisee dhufe ajjeesa. Namni kana sagalee ta'aafi jiru jira. Namni kana dubbataa jiru jira. Namni kanaaf dhaabbataa jiru jira. Kan akkasi kabajaa abbattu ofitti godha. Kabajaan kun taala abbattu qunxaddeeffataa jedhan. Amma utaaltanii wallotti koraa jirtanii jechuudha ijoolleen Arsii. Utaaltanii walloo jechuudha. Kun ammootiyyuu xiqqeenna keessa macarrashaa dhumaati jechuudha. Oromoo walloon tuutee kabajaan argattu. Walloo Oromootti hajaan qabdu. Oromoo nu gargaaraa isiniin hin jenne. Oromoo nu du'aa isiniin hin jenne. Garuu ammootiyyuu wayita jarri isin komattu maanu komattan jettanii dura dhaabbatuu hin qabdanii jechuudha.
Kanaafu ijoollee walloo biraa jiraatu kana ol wanni ani isiniin jedhu hin jiru jechuudha. Hedduu nama dhaga'ama. Hedduu nama aarsaa jechuudha. Itti aansu wanni ani dhufeef dubartii Arsii ta viidiyoo waraabdu liivii waraabdu kabaja kee hin qabdu. Namni akkana garagalee silaalu hin jiru akkatti hafuu deemtaa jechuudha. Akkuma durba jimmaa dulloomtee as gubbarraa suuraa isii garanaa garas ooftan kanatti durbi teennallee lafatti hafuu deemti jechuudha. Warri liivii hawwii qabdan liivii gubbaa ba'uu deemtan xiqqeenna malee kabajaa miti liivii waraabuun. Salphinna malee kabajaan qabu jechuudha. Asii haasoo itti kadhageeffatu taate si saalfachiisaa jechuudha. Anumattu kana dubbate jette nama meeqa silaala. Tokko ka arrabaaf tikeetii murate haa arrabsu. Garuu arraba hadha ittiin waa dubbannu kan arraba hadha ittiin waa nama arrabsinu kan boor akka rabbi itti nu gaafatu kennaa jechuudha. Boor akka arrabni kenna kun ragaa nutti bahu viidiyoon nuti waraabnu kun ragaa nutti bahu barreeffamni nu barreessinu kun ragaa nutti bahu hin dagatiin ofii qopheessi taa'e. Du'uun keen oolu qabamuun keen oolu jechuudha. Hadha fayyaa qabda akka feete taate inni utaaltaa jechuudha. Gaafa qabaan rabbi si dhufte ammoo barreeffama ati barreessite kana ragaa sitti ba'a jechuudha. Arsiin silaa hayyummaa qabaatte, Arsiin silaa gootummaa qabaatte. Waggaa lama guutuu jimmaa waliin arrabsituu jechuudha. Arsiin silaa kabaja qabaatte, silaa akka jedhan san dhiirummaa qabaatte, silaa akka jedhan san gootummaa qabaatte. Bara hangaasaan ashaangulliitii nu godhee nu dura deeme wallaggaatti nu duulsisaa beesan irraa barattaa jechuudha. Hadha arrabuma hojiin kee arraba. Waggaa dhufullee kabiraan mootummaan biraa yoo dhufe isuma duuka deemtaa jechuudha. Arrabuma kee haga yoomii nama arrabsaa oollame haga yoomiititti arraba kana keessa immoo faayidaan jira. Mo'attee hinjifattee galtee arrabamme arrabaan yoomillee nama mooyuu hin dandeenyu jechuudha. Nama hinjifatuu hin danda'amu jechuudha. Arrabaanii miti ka waa arrabaanii miti ka nama caalanii argaman. Nama ol si godhaa jechuudha. Afaan qofa rabbi nurra dabarsee wallahi xiqqeenna guddaa salphi. Mee ijoollee shawaa liivii tana gubbarraa dhiiraa dhalaa jirti. Shawaa keessa intala takka qofa yoo tana dhufte isii qofattu maqaa shawaa nyaataa jira jechuudha. Yaannoo entertainment biraan eemo maali? Isii qofa jechuun ta maqaa shawaa nyaataa jirtu. Ijoollee shawaa taliivii waraabdu hin jirtu. Taliivii baatee nama arrabsitu hin jirtu. Martuu dalagaa ofii dalagataa jechuudha. Mee walloo akka wallootitti silaa kadhumataa jirtu. Waggarraa waggatti lola yoo dhageenyu walloo marraan dhageenyu. Ji'a lama ji'a takka teennaan mara wallolan. Yookiin Affaarii wallolan yookiin Tigraayii wallolan biyyi kutaa walloo keessa jiruuf ijoollee walloo tanattu gabbahee kutaa namaa arrabsaa jechuudha. Gadi bahee hayyuu namaa arrabsaa jechuudha. Sila akka rakkoon biyya keessa jiruuf. Garuu ammoo dhiirummaan gootummaan arrabaanii miti jechuudha. Hin galeef waanii gootummaa galeef. As baatee waa jettu ana sanyii leenjisoo diigaa ana sanyii nadhii gammadaaf hin jetta jechuudha. Nadhii gammadaas nama arrabsee gootan taane jechuudha. Nadhii gammadaa as gubbaa bahee waa barreessee nama arrabsee gootan taane jechuudha. Lolee dhiirummaa isaatiin gootummaa argate jechuudha. Leenjisoo diigaa arrabaanii miti ka gootummaa argate. Lolee ajjeesee gootummaa argate jechuudha. Hadha yoo gootummaa silaa taate ijoolleen Arsiittuu gootummaa fudhata.
osoo ka dhiirummaa argatan taate arrabaan numattu argatan numattu gootummaa argatee silaa faarfamaa jechuu waan si ajaa'ibu dubartiin teenallee naan jette dhuftee maqaa isii amma yaadadhu ijoolleen Arsii ijoollee Jimmaa dhiifama gaafachuu heddiiti rabbii jedhaa nu salphisina akka dhiifama hagana dadhabina qabnaa jechuu hagana sammuun ijoolleen teen akka ijoollee Jimmaa dhiifama hin Gorsaayetti hagana takka xiqqeenna waan xiqqoo yaannaa jechuu sammuun teenna haga dhuufuu kanaafu arraba keessa beekumsi hin jiru arraba keessa gootummaan hin jiru jechuu jalaa gala ijoolleen Jimmaa isinaa arrabsitu waan feeti isiniin haa jettu isinaa xiqqeessitu suuraa keessan olaa gara galchitu gadaa gara galchitu wanni sirraa bu'u hin jiru sirraa bu'u hin jiru hadha kutaan biraa sirraa dubbataa bara maali gowwaan akka Arsiitiif Jimmaa wal arrabsu yoo siin jedhan mee hagamsi arsa hagamsitti dhagaamame ummata kana kanama arrabsu yoo siin jedhan hagamsitti dhagaamasi Arsii beeytuu yoo siin jedhan hagamsitti dhagaamame garuu wayita liivii gubbaatee haasoitti san jechuu maaliifi koomentii jalatti itti muddii fi leenca kiyyaa fi goote kiyyaa maalii kiyyaan hamilee sitti gooti wanta feeti si keessaa yaafti jechuu jiru guutuu gad haqqiftaa jechuu garuu ammoo kabaja kutaa keetii kabaja jirta jechuu kanaafu yoo dandeettan yoo rabbi isinii laafise isiniifuu arraba keessa dhiirummaan hin jirtu arraba keessa hayyummaan hin jirtu arraba keessa kabajaan hin jirtu nama arrabsitee kabajaan argattu jechuu kasi arrabse yoo jalaa callifte kabajaa abba fedhe si arrabsu gaddi si garagalchu hadhaan tana jawaar kan namni meeqa arrabsu gabbahee deebii namaa deebise nama tuffatu ofiin si dhiisaa jechuu caalaa bultume ijoolleen Jimmaa waggaa tokko guutuu arrabsaa turte gabbahee deebii deebisee fi ofii isiitii hifattee dhiiftee jechuu ofii isii mee wayta ijoollee yenu takkitti san daabomu maal jedhanii manguddittii isan waliin wayta manguddittiin suni kutaa Arsii wali qabdee harree ummata harree duubaan dhaabatu ummata harree irraa dhalate wayta jettee si arrabsitu kabaja qabdaa tama kabaja argattee mee arrabaan harki guddaan dubartiin teena taliivii warra dubartiin Arsii nama lama yoo guddate irra guddaan kenna dhiiraa jechuu gaddeebinee dubartii wajjin jira dubartiin Jimmaa taliivii waraabdu harki guddaan dubartiidha jechuu ijoollee Jimmaa keessa mee wayita dubartii wajjin deebii walii deebiftu hagam takka kabaja qabdameeti wayita namni taa'ee si madaalu mee ofii keetii of laali yoo namni taa'ee si madaalu dubartii wajjin wal hagama gati geettu si madaalanii jiran jechuu si arganii jiran sheekonni quraana rabbii warri quraana rabbii afaanii beeku warri quraana rabbii sammuu qabu warri quraana rabbii qomaa qabu isinitti qaanfatan isin jibban isin jala saarfatan inumayyuu gabbahanii Arsiif Jimma dhaabbadhaa walirraa isiniin jedhan mee Oromoo kutaa 11 keessaa wayita siyaamanii Arsiif Jimma waliin arrabsinaa dhaabbadhaa yoo isin jedhan sitti dhagaamasi maaltu sitti dhagaame salphina guddaadha wallahi
seenaa duraan qabdullee gootummaa jirraa jechuudha. Seenaa duraan qabnu san ofirraa mulqinee ofitti fuudhaa jirraa jechuudha. Seenaa abbootiin keenya dalaganii biraa kutan san daaratti makaa jirraa jechuun nuti ijoolleen Arsii. Hadha kitaaba seenaa Oromoo hunda barraa'e keessatti jimmaan seenaa Oromoo keessatti qooda hin qabdu jimma kitaaba sanirra barraa'ee jira. Abbaa kitaaba san barreesse gaafadhaa dhaqaati. Garuu ammootiyyuu Arsiin qooda Oromoo keessaa qabdu sadarkaa qabaa jechuudha. Sadarkaa tokkoffarra jiraachuu, sadarkaa lammaffaa tokkoffarra jiraachuu. Garuu qooda Oromoo keessaa kabaja Oromoo keessaa qabdu ka abbootiin keenya itti ifaajjee seenaa abbootiin keenya ifaajanii hadhaan gahanii akka nuti sanyii eebaluuti ofiin jennu kana dhoqqetti rigaa jirraa jechuun dhaloonni amma kun. Gabbaanee dhoqqetti rigaa jirraa jechuun ijoollee waa takka hin beekne wajjin ijoollee waa'ee qabsoo hin beekne wajjin. Mee arraba keessa faayidaa hin jira jarateen obboleetiin. Faayidaa arraba keessa qabda. Mee arrabaan nama tokko mo'attee galtee beekta. Yaa shamarran teen isin qoraan azaabaati. Qoraan azaabaa hin ta'in ammotiyyuu gara rabbii keessanii deebi'a. Nama wal arrabsu jala deemte goota kenna itti muddii leenca kenna itti muddii bu'aa siin qabu. Hagas nama hadiisa rabbii dubbatu nama quraana rabbii dubbatu dhageeffadhu. Si gala. Kanaafuu ati qaama dubartii gabbaaftee gootummaan ati argattullee hin jiru. Dhiirummaan ati argattullee hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaa kana keessa hafa wanni Arsii jedhuuf anattu Arsii. Arsiin ammoo tiyyuu anuma gorfataa jechuudha. Yoo barbaade hin gorfatin illee isin haa arrabsamme. Osoo isin akkanatti jettan, osoo isin asuma jalaa nama arrabsitan, ijoolleen jimmaa wal gorsitee keessaa wal gorsitee yoo isin jara arrabsitan illee isin jalaa calliftee wayita isin saalfachiiftu nam mul'atu deemaa jechuudha. Namni wal jalaa dhaga'a, Oromoo wal jalaa dhageetti, kutaan biraa wal jalaa dhageetti. Kenna kana ka wal jalaan dhageen. Kenna kana ka gorsa waliin fudhanne dubartiin dhiira tuffatti dhiirri dubartii tuffataa jechuudha. Sabboontu Arsii. Akka nama Arsitti kabajaa godhuu of hin gootu intaloon tuni. Astagfirullah. Dhiifama. Kanaafuu deebisiin deebisu bilooksi godhaa jechuudha. Arsii ati kabajatti hin gootu kabaja Arsiin maal taate naan jette akka waan Arsii irraa dhiirummaa qabaattee Arsii irraa waa deebiftu. Atilleen Aayishaa Arsii roobee akkasin lixxee jechuudha baalagee taakka teeti tana. Taa namallee dogongorsiitee akka namni ol bahee teeti tanaa jechuudha. Baalagee akkanaa tan of jalaa baasaa deema. Wajji hin mari'atina wajjin naasayina bu'aa siin qabdu. Maaliif dubartii reef durba reef wantiin itti dhagahamee fedhiin itti dhagahamee waan taatu wallaaltettu koomentii jala deemee nama arrabsaa jechuudha. Kutaa namaatis arrabsaa jechuudha. Namarraan baatee nama kortu. Dubartiin Arsii arrabaa miti. Qoonqoo si biratti nyaattu. Har'a garuu ol baatee si arrabsite jechuudha. Hagana takka. Kanaafuu yoo kun hin ta'u jette. Ka jennu taate. Martinuu gabbahaati akka feetan ta'a wal arrabsa yoo arrabni kabajaan arraba keessa ka jiraatu taate. Garuu osoo ammootiyyuu kutaan adda
lafa irra jiraatanitti wal yaamani bareeda ture jechuudha. Ka gadabillee gadabiin of yaame, ka diida'aallee diida'aan of yaame, ka baaleellee baaleen of yaame. Hin jirtu garuu ijoollee baalee ta'a. Hin jirtu jechuudha. Duraan anaaf Hamzaa turre. Hamzaallee gabbee nama narratu amma boodatti. Baalee ta gabbaatee nama arrabsitu hin jirtu jechuudha. Ta viidiyoo waraabdu hin jirtu jechuudha. Ani waan baalee ta'eef of faarsuufi miti. Garuu akka sanii ta'a, akka jara kanaa ta'a. Sigala. Mee amma waan fokkattuu namni dalagu mee ofumaa keessan ilaala. Gurbaa hurrii cilaaloo jedhanii waan inni godhatu ilaala. Ammallee gurbaa tokko eenyu ka Suudii jiru tokko takka dubbatee haadhatee godhi haadhaan nama arrabsa. Innaatiin libdaa irratti sheer godhi siin jedhee innaatiin libdaa siin jedha. Nama si arrabsu jala teettee afaan bantee wayita dhageeffattu mee maaltu sitti dhagaamasi. Warri waa nama dhageeffatan kun nama innaatiin libdaa sheer godhi siin jedha. Saa haadhatee godhii siin jedhaa akkasii arrabsee ati isa teettee dhageeffattu. Mee maal irraa baratu teetta? Mee kabajaa maal sii qobee irra isa teettee dhageeffattaati? Kanaafuu maqaa nu nyaatina. Maqaa nu nyaatina shamarran teennallee dhiirri teennallee. Yeroo kaafirri yeroo Yahudaan waan Rabbi hin beekne Rabbi hin jiruu jettee tafriixee waan taatu wallaalte. Hadda Rabbi illee hin jiraa Rabbitti deebitee Rabbitti karaa Rabbii irra deebitee shahaadaa qabataa jirtu. Isin ammootiyyuu warri duraan karaa Rabbii irra ture shahaadaa wajjin dhalattan wayita kaafira taatanii Yahudaa taatanii waan Rabbi hin jaalanne dalagaa. Ofumaa keessanii of madaalaa. As dura nama arrabse namni natti mufattanii jiraata yoo godha. Namni natti mufattan namni ani jecha keessatti waa isin hin jedhu yoo jiraate. Ooyfii Rabbiif jecha ooyfii naa godhaa jechuudha. Ramadaanni Rabbii dhufe gara kaaniin. Tooyibaa deebitee Rabbii keetitti gahii kadhatta malee zaman akka waa argite waan itti taatu miti jechuudha. Kanaafuu dubartoota ta'en kun qaama saalaa viidiyoo dubartiin na bira jiraa jedhee silkii sitti qabu yoo qaama dubartii ilaaluu barbaada seeniitii qaama kee ilaalii jechuudha. Homaati qabdi isiillee kaa'ati viidiyoo san ilaaluu teettu keetii fi ka isii ammootiyyuu dilii ofirratti hin guurtuu jechuudha. Rabbii keetii walitti hin buutu jechuudha. Teetiree waan keeti akka feetetti ilaali kee. Garuu ammootiyyuu qaama dubartii sitti ilaalisaa sheer fidii nama 5,000 fidii 6 fidii wal dorgommii nama taateyyuu nama wal daawwatu wal dorgommii jiraniyyuu viidiyoo dubartii dhalaa sanii ilaaluu irra tee hammaama seentee tee ilaaluu sii wayya. Rabbii keetii walitti hin buutu jechuudha. Dumee dubartiin akkamitti viidiyoo dubartii fiddime? Mee xiqqeenni kanaa olii jira obboleettiya. Intala jimmaa amma ta'eenu maqaa isii maal jedhaan hin dagadheeti. Qananii moo maaliif hin jettu takka? Mee homa isiin qabdi wanni isii fiddee namatti agarsiiftu maali mee? Kanaafuu gara Rabbii keessa dhibeen kun nu hunda bira gahuu deema. Yeroo addunyaan dhibee kanarraa sodaattee Yahudaan waa takka hin beekne tahi Rabbi illee hin jiruu jettee Rabbi makana akka hin jirreetitti amanaa turte waan argitetti amanaa turte gara Rabbii deebitee yaa Rabbi yaa Allah jechaa jirtutti nuti ammoo wanti xixiqqoo qaama dubartii ilaaluuf jarjaruun bu'aa takka isiniin qabu. Gara Rabbii keessanii deebi'a. Kutaa namaan arrabsina. Isinitti maa jirti sheekonni waan arraba keessaa argattu
nama arrabsitee waan borsi bakka itti gaafatamtu jechuudha. Gaafii rabbii wajjin interview wal gootaa jechuudha rabbii wajjin. Hindee biftuu sana ammoo siif rabbii wal beekaa jechuudha. Rabbi si araarama ammoo akka namaatii miti qiimii namatti hin qabatu. Kanaafuu nama hin arrabsina nama jalaa gala Jawaar ka Arsiitii miti. Jawaar ka Oromoo hundaati. Ani ka Arsiitii miti jedhe Jawaar. Haati Jawaarillee ani isinii kenne Oromoo jetteen Oromoo Arsiitiin kennin. Oromoo hundaa kenniti. Abba fedhe komachuu danda'a, abba fedhe mataa gaggara galchuu danda'a Jawaariin. Arsii bakka hin bu'u Jawaar. Arsi dhalate malee ka Arsiitii miti Jawaar ka Oromooti. Oromoo hundattu wayita inni rakkatu, Oromoo hundattu waliin rakkata. Illee Oromoo hundattu komataa jechuu. Arsii bulchuudhaaf mootummaa kana wajjin wal dorgomaan jiru Oromoo bulchuudhaaf malee Arsii rakkoo keessaa baasuuf Oromoo mootummaa kana wajjin wal morkaan jiru. Oromoo tana rakkoo keessaa baasuudhaaf mootummaa kana wajjin wal morkaa jira. Abbaan fedhe isa komachuu danda'a jechuudha. Maaliif hayyuu Oromoo haga ta'etti. Haga rakkoo Oromoo dubbate abba fedhe komachuu danda'a. Dhimma irraan qabdu. Dhimma irraan qabdu jechuudha. Deemtee haaduu ofiin qotu kosii keessaa qaltii baaftii jedhana lukkuun. Amma deemtanii walloo yaabbatuuf deemtanii dhaabadhaa isin hin baasu. Isin hin baasu. Bakka hin taane dhaquu deemtan. Bakka Oromoo keessatti namni ilma Arsii bakka rakkatetti bira hin dhaabbanne dhaqaa jirtanii jechuudha. Walloon tuuxanii Oromoon Harargee simbul. Oromoon Harargee walloon tuuxee Oromoon Shawaa rakkoo sin baaftu bishaan sin dhobaaftu. Kanaafuu yoo dandeette sagalee kee qabii cal'isi jalaa. Isaan akka fedhanitti fedhan komachuu danda'a. Nama namni irraa du'e. Arsii keessatti waa du'an abiyyiin komataan jirtu ati. Gaafa namni tokko waa ta'e mootummaa komataan jirtu. Kiyyaaf bar namni si komata. Kiyyaaf haga abdatu namni Jawaariin komata malee jibbaa fi miti jechuudha. Isin ammoo warri akkanumaan argaa nama faarsitan. Ka akkaataa itti nama faarsan hin beekne, ka akkaataa itti nama jaalatan hin beekne. Yoo maqaa Jawaar barreessan maal barbaadde Jawaarraa? Maali taate Jawaarraa? Qaata arrabaan akkana godhataa dhufte jechuudha. Kanaafuu dubartoota teenya shamarran teenya keessaafuu shamarran teenya ta maqaa Arsii baattee deemtu. Ta sabboontuu Arsii ofiin jettu, ta maalii Jawaar ofiin jettu nama hin arrabsin. Nama hin arrabsin. Jawaarii yoo qeeqan yoo Jawaariin komatan Jawaariin qaluu miti komiidha adda baasii bare. Si gala. Kanaafuu sanyii Jawaar atillee bilook taatee harte jechuudha. Maaliif amma booda nama istiqaamaa qabu nama waan nagahaa dubbatu waan nama waan keeyrii sheer godhu malee abadan feesbuukii baalageen Jawaariif jettee nama arrabsitu na jala hin teettu jechuudha. Abba feete natti aare abba feete na jaalatta. Dhimma sirraan qabu. Si gala. Kiyya Arsii atilleen amma booda ija kiyyan gartuu jechuu. Arsiin maaliif rakkattinaan jedha? Isin rabbi? Isin Arsiin rabbi? Arsiin hin rakkattu? Ammaa rakkataa jirti. Kabaaleen keessatti beelaan dhumataa jiru Arsii miti? Arsiin isin beetan tama gadabii fi diidaa tana malee taan hin beetan isin. Salphinna ummanni Arsii gosti Arsii qabdu Oromoon biraan qabdu kijibdu yoo dhugaa walitti himnaati. Salphinna xiqqeenna Arsiin qabdu Oromoon biraa hin qabdu dhugaa jirtu walitti himna.
garuu dhugaa hin liqimsitan malee rakkoon keessa nu arrabsitee jettan yoo isinitti himan daangaa baalee keessatti waggaa 4 guutuu walii birmachuu dhabdanii walii rifachuu dhabdanii muka jalatti dhalaa jiru sun illee Arsii bara moo Arsii warruma qabeenya qabuu fi ayyu ofiin jedhee ofiin deemu kana beetan isin Arsiin Kamal Jawaarii fi Xayyibaa fi jinnii kana qofa Arsii miilan barra dhalatee gosa san ta'etti Arsiin isin beetan Jawaar Kamal Xayyibaa san tanaan achitti waan biraan beetan isin keessattuu ijoollee feesbuukaatuun Jawaarii fi Xayyibaa fi Kamal galchuu malee waan Oromiyaati abdii warra feesbuuka kana gubbarraa mul'atu Kiyaar Bashiir Hussein Maddaa Hamzaa fa kana malee Arsiin isin beetan tabiraan jiru jechuudha beelahee dhumataa jiru sun illee Arsiidha jechuudha Jawaariin garaagarummaan qabu kabaaleen keessatti muka garaagarummaan qabu jechuudha gale jimmaa jettee kadhattu agartanii jimmaa bishaan dhuynu dhabnee jettee Shaashamannee keessatti bishaan dhugaatii dhabaan jirtu Arsiin jabaa akka nama gaara akka waan nama rabbilisummaa argattee harkaa qabdu ol baatanii nama yaabbattanii jechuudha ol baanee nama korraa jechuudha bishaan lagaa gaariidhaan waraabataan jirtu magaalaa Shaashamannee bilisummaa tam argatte meeti arrabsitameenu kabeelaan dhumataa jiru kanaafuu guddisina samii san gubbaa fi adabadhaa ta'a yookaan rakkoo jirtu walitti gabbaana jechuudha ani azaaba seenu wayya Arsii tana gadi diqqeessee salphina isii gabbaaseetiin yoo isin kabajaa diddan wallahi lazim yoo isin kabaja diddan xiqqeenna keessan gadi isinii Oromoo irraa gabbuutan isin godhaa jechuudha natti haaftu mee rabbiyyuu azaabaan naa gubu yoo rakkataa ummata biraa gargaare naman irrabsin afaan kee qabadhu taa'e kabajaa ofitti godhi eenyu sandaaboo fuudhuun jiruu jettee arrabsitaami teetana hoota nama arrabsitu atiin koomentii jala deemtee nama arrabsituun nama argatu deemta bor abbaa mana argatu deemta yoo dullatti kaan dullumaallee kanamaaf durabbi atilleen dulloo garuu umrii kana maa nama arrabsiitiidhaan tallisu nama gorfadha nama keessan arraba keessa bu'aan xiqqeenna kutaa keessaniiti kabajaa isiniif hin qabu isin xiqqeessa isin irratti hayyoonni keessan hayyuun jimmaan keessa dhalate isin irraa saalfata wal gorfadha faayidaa takka hin qabu arginallee bu'aa arrabni qabu hin jiru jechuudha osoo duuba deebi'ee sagalee isaa waa waraabe tana dhageeffate wallaahi of ajjeesuuf ta'a of ajjeesuu filata sila yoo ammoo matammaan isaa yaadne ka rabbi yaada irraa fuudhe yoo ta'a kanaafuu shamarran teenna adaba keessan godhadhaa ta'a nama yaabbatina dhiirri keenyallee ka dubartii wajjiin gad deebitee dubartii wajjiin wal arrabsitu
kabaja kee ofitti godhi. Dhiirri dhalaa arrabsu hin jiru. Dhiirri dhalaa wajjin wal morku hin jiru. Si galee? Kanaafuu dhaabbadhaa. Dhiifama gaafadhaa. Sodaadhaa yuumee sodaattu iyyuu ta'a. Sodaattu iyyuu ta'a bakka dhiisati. Jalaa mee si arrabsitee gaafa si quufte ofiis si dhiifte. Amma namni akkuma itti feesbuuka seenuu dhabe sababa jimmaa ummata gowwaa tokko wal arrabsaa jira waliin jette. Ani amma ijoollee Harargee safara keenya kana jira. Aboo gowwaa Arsiitiif gowwaa Harargee tokko akkatti wal yaamanii jechuudha. Wal yaamaniitiin wal dhageeffachiisa. Kashawaallee akkasuma jechuudha.